Ummatiin jiruun fatakaa. Sarap pemanjira. Baga barahara kumalamati kuda sadin nagaan geessanii amantoota waldaa kiristaanaa hundaaf akkasumallee uummata keenya baga barahara geessanii jira. Dishma kan ko sanpati ragaasan jedhama. Bara kumalama kuda sadii baga nagaan geessanii isin waldaa ultuufanii hunduma keessanii fi akkasumas saba keenya hundumaa baga geessanii jira. Birqee abdataan jedhama. Waldaa keenya waldaa wiirtuu Finfinnee fi maatii koo fi akkasumas hiriyoota koo saba hundumaan baga bara 2013 Waaqayyoon nagaan isin ga'e jedha. Qalbeessaa Tarrafaan jedhama. Baga ayyaana bara 2013 bara haaraan Waaqayyoo isin ga'e barri kun bara nagaa bara gammachuu bara badhaadhinaa hunduma keenyaaf akka inni ta'u nanawaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Tiifoo baay'een jaalladha bagatti isin geessan jechuun barbaada. Akkasumas karaa sooshaal miidiyaa namoota aartii kana deeggaraa jirtan hojjetaa wangeelaa keenya lamaan bagatti isin geessan. Akkasumas amantoota waldaa keenyaa bagatti isin ga'e akkasumas sooshaal miidiyaadhaan yoo nu hordofuu dhiisan karaa feesbuukii karaa teelegiraamii wangeelaan barsiisna waan ta'eef warra achi irratti nu dhaggeeffatan nu keessanii bagatti isin ga'e jechuu barbaanna. Macaafa qulqulluu keessatti cubbuu namni jalqaba hojjete maaliidha? Maaliidhaan banaa deebisu. Macaafa qulqulluu keessatti cubbuu namni jalqaba hojjete maaliidha? Cubbuu namni hojjete maaliidha? Maqaa isaas hin gaafanne. Namoota sana sookaalee cubbuu isaan hojjetanidha. Nama jalqaba cubbuu hojjete dammiif waan yeroo ta'u iddoo Waaqayyoo isaan kaa'e irratti iddoo dhaabaa sana walakkaa nyaatiin as Waaqayyoo jedhee isaan ajajee irraa waan nyaatanii fi cubbuu isaaniiti. Argataniiru Waaqayyo sana eebbisu ija mukaa dhowwame nyaachuu. Bakka diinii gabaabaa ija mukaa dhowwame nyaachuu seera uumamaa boqonnaa 3 gubbaatti ni arganna. Macaafa qulqulluu keessatti cubbuu obboleessa isaa irratti hojjete maal jedhama? Obboleessa irratti ajjechaa. Seera uumamaa boqonnaa 4 gubbaatti ni arganna. Qaayiltuu Abeeliin ajjeese. Afuri Paawulos yeroo ifti Waaqayyootti mul'ate magaalaa kam deemaa ture? Magaalaa Damaasqoo. Ijoollee isaa keessaa amala qabeessa qe'ee kan oolu eenyudha? Ijoollee isaa keessaa. Saamsoon leenca ajjeese maal keessaa argate? Damma keessaa argate. Damma abbootii 4:8 gubbaacha argate. Bartoota jalqabaa Kiristoos jedhamanii kan waaman eessatti? Bartoota jalqabaa kiristaanotaa jedhamanii kan waamaman eessatti? Bakka sana. Paawulos eenyu wajjin ta'ee dukkaana hodhaa ture? Eenyu wajjin qobaasas ta'eera eenyu wajjin? Kan inni wajjiniin dukkaana hodhee Anqilaa fi Pirisinqilaa. Hojii ergamoota kan akka 8 lakkoofsa 1-3 gubbaatti argachuu dandeessu. Osmoosnas yookiin hiikaa jedhamee nama beekamu bakka dhaloota isaatii amma lubbuun isaa gara gooftaa dhaqeetti amma beektu bartoota kana amantoota barsiisu. Normaali seenaa isaa bakka dhaloota isaatii yoo jalqabe gaafnetti fakkaata garuu bakki inni itti dhalate Iluu Abbaa Boraa yookaan Mattuu iddoo jedhamu yoo ta'u daldala garbaa kan jedhamu sana bifa sanaan gurguramee gara biyya Ameerikaatti gurguramee akka inni deemedha. Isa booda yeroo achitti barate barumsa isaa booda macaafa qulqulluu afaan Oromootiin akka inni hiike gara afaan Oromootti macaafa barreeffamee ture gara afaan Oromootti hiikee
saba Oromoo biraa akka inni ga'uuf macaafni kun afaan isaatiin dhaloonni itti akka fayyadamuuf nama ga'ee guddaa taphatee. Naannoo yaayyaa Oromootti nama dhalatee utuu daa'imummaa isaatti dargaggummaa isaatti gara Haaddaagii isa jedhamutti jiru namoota daldalanii bitameeti biyya Ingilizitti miilaan asiin karaa Gibsi keessa ba'ee miilaan deemamee gara Ingiliz mandaraa Londonitti fudhatamee achitti hin guddifamee gara guddifachaatti gaafa kennamu guddifachaa sana keessatti erga dargaggoomee booda afaan Oromoo kana sirriitti waan beekuuf jennaan kitaaba yookaan immoo macaafa qulqulluu isa jedhamu kana afaan Oromootti hiikuudhaaf waggaa 25 isatti fudhate. Umurii isaa keessatti waggaa 25f erga afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti erga hiikee Onesmoos Nasiib nama biyya Oromoo jedhamee beekame macaafa qulqulluu kana baroota booda waggaa 40 booda biyya kanatti achi as deebisee fidee akka inni beekamu biyya kana ga'eetti akka inni lallabamuuf ga'ee guddaa nama taphateedha. Onesmoos Nasiib ijoollummaa isaatti biyyaa waan ba'eef afaan Oromoo sirriitti hin beeku. Afaan Oromoo hiikuuf iyyuu Asteer Gannootu gargaara jira seenaansaa. Kan wada si'a 8 gurgurame. Si'a 8 gurgurame afaanota adda addaa nama beekuudhaani yeroo biyya garuu Minilik lammaffaa akka isaan baay'ee rakkisan beektu wangeelli akka inni lamneef baay'ee dhawwaniini akka seenaa isaa keessatti jiru keessa jechuun tokko yeroo hunda ani seenaa seeruun dubbise kan na dhibe haadhi koo yeroo dhalaa si barreesse maal jedhama haadhi koo na hojjechuu jettee waa isheen goote horiitis turan maatiinsaa warri kaan qote bulootaa isaanii garuu horiitis daldalli garbaa kun yeroo dhufu isaan fuudhuuf Onesmoos Nasiib kana qabuuf gaafa dhufu haadhi fuutee laga gaba ceesistee jedha. Laga gaba ceesistee erga badaniiru deemaniiru jedhanii laga gama deebistee mana isaaniitti deebistuun garboonni namoonni qaban dhufanii qaban. Inni qabuuf jedhu isatti kaatan kana meeshaa nana manaa silaa mootummaan bara sana buqqifatee ajjeesuuf ka'a micaa sana. Haadhi garaa raaftee micaan koo amma du'uudha carraa argatiin adeemu jettee dabarsiteetti ilaala. Utuun gadhiisu jettu dura na ajjeesu jettu sin ajjeesu siinis nan ajjeesaa yoo na ajjeesis duwwaamti siinis nan ajjeesaa isas nan ajjeesa gaafa inni jedhuun ergas ta'e micaan koos amma du'u dhaqee jireenya isaa jiraatu jettee nama gadhiisteera jechuudha. Seenaa isaa keessatti umurii isaa waggaa 4tti immoo abbaa isaa dhabe beektu. Umurii waggaa 4tti dhabee obboloota koomee durbaa sirriitti hin beeku jira seenaa isaa keessatti. Baay'ee nama gaddisiisaa tuumaatii isaan arginii deebi'ee lubbuun isaa boqotee garuu hojii cimaa hojjetee kunoo har'a nu bira ga'eera jechuudha hojiin hojjete. Afaan inni ittiin hiike immoo afaan Saabaadha. Saabaan inni hiike afaan qulqulluu afaan Oromoo hin ta'in Saabaadhaan hiikee jechuudha. Waaqayyo guddaan isin haa eebbisu. Seenaa luba guddicha luban baay'ee jaalladhu yoo isin himee jaallachuutti luba baay'een guddaa luban baay'ee jaalladhu luba guddinaa tumsaa seenaa isaa bakka inni itti dhalate amma inni lubbuun isaa boqotetti amantootaaf naa ibsi. Luba guddinaa tumsaa nama lixa Oromiyaa irratti nama taphatanidha. Biyya kana keessatti immoo barumsa kutaa 8 erga baratanii booda gara biyya alaa biyya Jarman deemanii achitti nama macaafa qulqulluu baratanii achi yeroo deebi'an siyaasni biyya kanaa waan mijataa hin taanee fi biyya kana keessatti sababii sabichaatiif sababii wangeelaatiif sababii mormanii fi mootummaa biyya kanaa irratti ka'ee mootummaan kun isa ajjeesuudhaaf ture mootummaa yeroo sana ture namoonni biyya alaa jiran yookaan Ameerikaa kan jiranii warri adiin kun akka isaan biyyaa ba'aniif illee biyyaa baasuudhaaf yeroo isaan gaafatanii ani saba koo dhiisee gara biraa dhaquu hin danda'u. Kanaaf yoon du'e asumattan du'a saba koo wajjin du'a hoolota bineensatti dhiisee hin deemu jedhanii nama saba sanaaf sababii wangeelaatiif saba isaaniitiif aarsaa ta'anidha. Garuu qophii keenya aartii irratti karaa teelegiraamii karaa feesbuukii barsiisaa jira waan ta'eef abboota amantii kana seenaa isaanii qorannee viidiyoodhaan hojjechaa jira waan ta'eef ni argattu yeroo dhiyoo irratti seenaa isaanii seenaa keessumaa warra kan keenya ta'an irratti qorannee hojjechaa jira waan ta'eef. Akkuma isaan jedhan bara 1929 magaalaa Wallagga keessaa iddoo Boonjii jedhametti dhalatanii isaan bara 1963 barumsaaf jiranii gara biyyaarraa dhaqanii barumsa nama baratedha.
ijoollee 5 qabu. Ijoollee 5 keessaa kan anaanii barumsa baay'ee na barsiiste Leensaan kan Leensaan ishee tokkodha jechuudha. Bara 1966 immoo durataa waldaa makaana Yesuus ta'anii nama hoogganaa turedha. Falmiin isaanii inni guddaan walqixxummaa namarratti baay'ee xiyyeeffatu turan. Namni walqixa jedhanii nama farmaa turanidha. Dargiin himee kanarratti qabatte. Inni guddaan walqixxummaa irratti guddaa falmu turanii siyaasa Afrikaa murteessuu hin qabu jechuun nama qeequ turanidha. Jecha isaanii kana faawundeeshinii isaanii ramee jira. Baay'ee beekamu jecha kana. Faarfannaa Baacaa Bayyanaa keessaa faarfannaa tokko faarfadhuuti amantuu. Waa baay'ee keessatti na wajjin ta'ee. Waa baay'ee keessatti na wajjin ta'ee. Kan namni murtoof kaa'e hunda seedigee na olchee boolla paambanee na nyaachuuf ture maal jedhufatee na olchee boolla. Baay'ee keessatti na wajjin ta'e kan namni bira hin gahamneef wabiinaaf ta'e na olchee boolla paambanee na nyaachuuf ture. Akkamii maafa maqaasaa hin jaajadhuure na olchee boolla paambanee na nyaachuuf ture. Akkamiin maafa maqaasaa hin jaajadhuure akkamiin maafa maqaasaa hin jaajadhuure. Os keessaa gara fannoo kan jedhu gara fannoo ilaala. Gara fannoo. Gara fannoo ilaala. Rasgan sudah itu apa namanya? Jadi berita. Gara fanno nilala Yesus. Bonar sote Yesus. Fanno. Agarsiisa jirta sanbata. Tidak. Jadi bukan. Bukan. Jangan siap itu sendiri dalam. Takut di luar aja. Enggak itu ya sehari deh. Penuh itu. Terus ya kan. Sami.
Deemsa ishee yaadi ishee. Haa ishee laatamu qabxii ittiin laatamu. Jechuun badhaasa qabu. Qabxii ittiin laatamu akkasuma. Waldaa kiristaanaa. Waldaa. Akka dubbanne mas buat baik kan lagi Achi sini. Apa sering dia terus dia? Mak dubar kan di sana. Apa nak dulu? Apa ini ya? Shubisa. Pernah dulu kalau kata muncul. Toko siap. Nanti bisa semua kan. Ini ada tadi. Nanggalin, kan dia si video ya ada di sini. Parvanda kaba. Parvanda kaba. Apa bata masih? Parfana dari mana? Serifat tu mungkin. Parfana muncul di. Ini kan yang bisa. Semua santai. Gimana? Okay. Apa tuh? Karena siapa yang subin dan gitu. Bisa kan ada dosen. Bisa kan? Nanti kan ada. Tadi nama baru.
al tokko gara deebi'u. Kanama banana ni chukua zero. Wangeelli karaa. Isa dura jalqaba. Wangeelli karaa jireenyaati. Karaa salphaisuuf hin dandeessa gara. Kan gara jireenyaatti geessu wangeelli. Ruubii keenya. Daandiyoon Ruubii keenya. Daandiyoon. Isa garuu sirriitti ibsaa jirti. Wangeela barsiisu. Wangeela lallabu. yaa akkasa Hello. Gauni kan. Xumurreedha waaqayyo sinaa eebbisu.